Nuudhiyaada dhaggeeffattooteenna oduutiin jalqabaanii dhi'een kana mootummaa naannoo Oromiyaa magaalota godina adinaanawaa Finfinnee walitti dabaluun magaal shaggar jechuun hundeeffamuu magaal kanaa hanga'oota mootummaa dabalatee namoota hedduu biraatti mata duree dubbii fi falmii ta'ee jira. Maasta pilaanii marsa lammaffaatu dhufee ka jedhaniitu jira. Kaan ammoo dhuguun faayidaa uummataaf qabaa jedhanii mirkaneessan. Magaalii haaraan hundaa'uun kun maali? Kaayoon isaa maali? Dhuguun maasta pilaanii lammaffaa ka jedhe irratti Galaana Bal'aa isinitti hima. Akkaataa hundeeffama magaalaa Shaggar akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2015tti baheen magaalaa Shaggar jedhamuun bakka tokkotti ka gurmaa'an magaalota aanaalee fi gandoota magaalaa Finfinneetti marsanii jiranidha. Isaanis magaalota Burraayyuu, Koloboo, Sulultaa, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Galaaniif Sabbataa yoo ta'an gandoota aanaalee Walmaraa, Sulultaa, Barraaq, Aqaaqii fi Sabbataa Hawaas irraayi. Bal'inni magaalaa Shaggar hektaara 160,060 fi 892 ta'a. Akkaataa barbaachisummaa isaattis akka dabalu yookaan hir'atus dambii kana keessatti ibsameera. Itti waamamni magaalichaa ammoo mana maree magaalichaa fi pirezidantii naannoo Oromiyaatiif ta'a. Teessoon muummee magaalaa Shaggar magaalaa Finfinnee akka ta'es ibsameera. Dambii hundeeffama magaalichaa kutaa 2 lakkoofsa 10 jalatti gurmaa'insa qaamolee mootummaa bulchiinsa magaalichaa tarraa'een magaalaan Shaggar bulchiinsa magaalaa, kutaa magaalaa fi bulchiinsa aanaa magaalaa qabaatti. Magaalonni naannoo Finfinnee dur of danda'anii bulchiinsa magaalaa jedhaman amma kutaa magaalaa ta'uu jechuudha. Bifa kanaan hojiiwwan gurguddoo magaalonni kunneen dur of danda'anii hojjetaa turan ka hojjetu magaalaa Shaggar ta'a. Kaayyoon hundeeffama magaalaa Shaggar magaalittii ammayyeessuuf, misoomaaf hawwattu taasisuuf akkasumas magaalaa guddoo gala dinagdee siyaasaaf hawaasummaa taate gochuuf akka ta'e kaayyoowwan mootummaan dambii hundeeffama magaalichaa lakkoofsa 233 muraar 2015 keessatti tarreesse keessaayi. Haa ta'u malee adeemsa hundeeffama magaalaa Shaggar irraa misoomsonni caffeellee gaaffii qabaachuu kanneen maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan BBC'tti himaniiru. Bara Meles Zeenaawii ministeer muummee ture dhibba ergahaa tureeni biyya baqatee jiraachaa akka ture gaazexeessa Tamrat Nagaraa ammallee baqaaf dirqamee jedha. Namoota eegee Abiy Ahmad aangooti dhufe abdii horachuun gara biyyaatti deebi'an keessaa Tamrat tokko. Garuu bara dabree humnoota nageenyaatiin mana isaaniitii fuudhamee ji'a 4 erga hidhameen booda waabiin ba'e. Amma si'a lammaffaa fi haadha isaa waliin biyya ba'ee baqir jiraachuu hima. ብዙ ምክንያቶች አሉት። አንደኛው እንደተፈታው ለመናገር ያሰብኳቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ። አኩመን ሂከመን ዱበቹፍ ወንቲን ፌድ ወንቲ ባየን ቱሬ ገሩ ነሞትኒ አኒ መነ ሂዳatti argadhe ilaalcha siyaasaan kan ani wajjin waliin galle waan naan jedhanidha. Sababni jalqabaa wanti namootni kun cimsanii natti himan wanta asitti argite kan mana hidhaatti argite Itoophiyaa keessa osoo jirtu akka dubbattu haala kamiinuu si hin hayyamnu naan jedhan maatii koo dursanii jechuudha. Hidhamtootni kunniin keessumaa Jaalabdii Raggaasaa bulchiinsa Abiy Ahmad keessatti dararaa hedduu ka arge warra dararaa isa olaanaa argan keessaa isa tokko natti fakkaata. Dhuunfaanis maatii isaas akkasuma gajjabeessee kan akeekkachiise wanta sitti himnee fi wanta argite Itoophiyaa keessaa osoo hin bahin akka hin dubbanne jedheeti. Sababni inni tokko ani hin dubbanneef kanadha. Kalammataa ragaalee hedduun walitti qabe kan ammaa booda dubbadhu. Yakka mootummaan Itoophiyaa keessumaa manneenidhaa dukkanaa Oromiyaa Burraayyuu Galaan keessatti raawwatu manneenidhaa naannoo Addis Ababaa lafa jalatti hammeenya raawwataa jiru yeroon itti saaxilu dhiyootti ni dhufa. Isa soon saaxiliin hojii miidiyaan eegalu. Kan ammoo akka hin goone akeekkachiisni Jaalabdiifaa jira. Lammaffaa maatiinis jira. Sadaffaa dhugaa lafa jirudha. Haalli amma Itoophiyaa keessa jiru miidiyaaf kan ta'u miti. Dhugaa dubbachuuf bakka dhugaa san himuu dandeessurra ta'uu qabda. Amma Itoophiyaan biyyatti dhugaa dubbachuu dandeessudha jedhee hin amanu. ኢትዮጵያ በአሁን ሰዓት እውነትን ለመናገር የሚቻልበት ስፍራ ነው ብዬ አላምንም ቢያንስ ለኔ